Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Kabajamoo hordoftoota sagalee bilisummaa Oromoo ashamaa akkam jirtu. Nageenyi keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan cufatti isin haa dhaqqabu jechaa duraa duuba qophiilee keenyaarraa isin beeksisna. Jalqabbii sagantaa keenyaarraa haga xumuraatti keessummeessuun kan isin faana turu Anayyaantu Bulchaati. Qophiin keenya kan ittiin eegalu oduudha. Hooggantootaaf qondaalota adda bilisummaa Oromoo qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii gidiraa argaa jiran ilaalchisee ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo ammoo oduuttaan sun isin biraan geenya. Xumura qophii keenyaatiin ammoo ebla 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo ilaalchisee qophii qindeeffanne isinii dhiyeessina. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu faana akka taatan kabajaan isin affeeraa oduun kunootti. Irra deebuudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa akkasiin dhageessisu an waaqoon oletti. Hoogganoonni fi qondaalonni adda bilisummaa Oromoo toora waggoota 3 manneen hidhaa garaa keessatti gidiraa argaa turanii fi jiran kan yeroo ammaa qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuutti argaman haalli fayyaa isaanii guyyaa irraa guyyatti sadarkaa yaaddessaa irra deemaa jiraachuu addi bilisummaa Oromoo beeksise. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n ijoo dubbii kaleessa ebla 11/2023 baaseen mootummaan PP hoogganotaa fi qondaalota adda bilisummaa Oromoo dabaan hidhaa keessatti gidirsaa jiru gadhiisuu akka qabu irra deebi'ee gaafatuun haalli fayyummaa fi nageenyummaa hoogganotaa fi miseensota dhaabbichaa sadarkaa yaaddessaa irra ga'u hubachiise. Mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuutti kan argaman jaallan keenya gariin isaanii dhibeelee adda addaa yoo wal'aansa ga'aa fi hordoffii maluun arganne lubbuu isaaniif sodaachisuun qabamaniiru kan jedhe addi bilisummaa Oromoo dhukkuboota akka tiruu, sukkaaraa, dhiibbaa dhiigaa fi dhibee dugdaan akka rakkataa jiraachuu isaanii addeesse. Jaallan keenya kunneen badii balleessan hin qaban hidhamtoota siyaasaati kan jedhe addi bilisummaa Oromoo jaarmiyaaleen mirgoota dhala namaaf falman kan naannoo fi addunyaa akkasumas hawaasni addunyaa mootummaa biltsiginnaa seeraaf hin abboomamne irratti karaa danda'aniin dhiibbaa akka godhan irra deebiin gaafateera. Hordoftoota keenya guutummaa ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo oduutti aansinee isiniif dhiyeessina. Goolistonni hidhattoota faannoo naannoo Amaaraa Oromoo Walloo irratti lola haaraa qabsiisu maddeen gabaasan. Humnoonni Amaaraa hidhattoonni faannoo kan keessatti argaman ebla 10/2023 irraa qabee godina addaa saba Oromoo Walloo ona Jiillee Dhummuugaa ganda alaalaa bakka addaa Diriik jedhamutti haleellaa akka geggeessan barameera. Lola finxaaleeyyiin Amaaraa ilmaan Oromoo Walloo irratti banan kanaan kanneen du'an keessaa maqaan namoota 5 fi warra madaa'ee keessaa ammoo maqootni namoota 5 adda ba'ee jira. Haaluma kanaan kanneen du'an maqaan arganne tokko Ahmedoo Muhammad Hajii ganda Dullaarraa, 2 Muhammad Ammishaa ganda Baxeerraa, 3 Aliyyi Muhammad Hajii ganda warra Abboorraa, 4 Umar Ali Amdaashaa ganda warra Abboo fi 5 Muusaa Muhammad Xinnaa ganda warra Abboo yoo ta'an kanneen madaan keessaa kan maqaan arganne ammoo tokko Ahmadee Baxxee ganda Arbaa Faannoorraa, 2 Abdallaasan ganda Arbaa Faannoorraa, 3 Aliyyi Ahmad Umar ganda Goroo Bordogeerraa, 4 Aliyyi Hassan Usmaan ganda Arbaa Faannoo fi 5 Ahmad Umar Ammee kanneen jedhamanidha.
naannoo Amaaraa keessatti meeshaa hin hiikamuun wal qabate guutummaa naannichaa keessatti hokkorri dhalate bakka hunda wal ga'uun gara qawwee fuuldura dhaabbachuutti tarkaanfateera. Kanuma waliin mormiin naannoo Amaaraatti eegale kun torbaan guutuu kan gabaasan maddeen hiriirtonni karaa cufuu, sochii geejjibaa kutuu fi hidhattoota naannichaa keessa jiranii fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti meeshaalee gurguddaa dabalatee walitti dhukaasuun mul'ataa akka jiru maddeen idil addunyaa dabalatee bal'inaan gabaafamaa jira. Walitti bu'iinsa hidhattoota faannoo fi waraana federaalaa gidduutti bakkaa bakka deemaa jiruun lubbuun namaa darbaa jiraachuun dhagahameera. Magaalota baay'oo keessatti walitti bu'iinsi dhalate lubbuu namaa fi qabeenya irratti miidhaan ga'eera. Haleellaa humni adda Amaaraa fi faannoo wal ta'uun uummata irratti banan jechuun namoonni 9 ajjeefamuu fi 12 madaa'uu akkasumas manneen hojii mootummaa dabalatee manneen namootaas akka gubatantu gabaafame. Hidhattoonni kunneen wal dhabdee mootummaa federaalaa waliin qabu haaloo ba'achuuf jiraattota ona jiillee dhuumuu gaarratti haleellaa raawwachuu jiraattonni miidiyaaleef yaada kennaa jiru. Hidhattoonni naannoo Amaaraa kunneen fuulaa fi fuula raayyaa ittisa biyyaa waliin walitti dhukaasaa turan. Godina addaa saba Oromoon alatti magaalota naannoo Amaaraa Dabra Biraanii fi Qobbotti humnootni Amaaraa fi raayyaan ittisaa walitti ba'aniiru. Magaalota akka Gondar, Dabra Biraanii fi Daseetti daangaan sa'aatii sochii uummatarraa daanga'an kaa'ameera. Hiriirri mormii magaalaa Gondaritti geggeeffame hordofee qoqqobbii yeroo wanneen adda addaa baay'inaan ugguruun komandi poostiin magaalattii irratti akka darbes gabaafameera. Tarkaanfii fakkaataan magaalota biroo irratti fudhatamaa akka jirus ibsameera. Akka kanaan dhukaasa boombii ebla 2023 magaalaa Baardaar keessatti ta'een ammoo namoonni 3 battalatti yoo du'an kanneen 10 ol ta'an ammoo madaa'uu maddeen magaalattii gabaasaniiru. Finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa humni faannoo hiree kanatti gargaaramuun Oromoo Walloo diinoomsatanii jiran irratti lola bal'aa banuu irraa waan booda hin deebineef uummanni keenya dammaqinaan naannoo isaa hordofuu qaba jechuun sabboontonni dhaamsa dabarsataniiru. Walloo qofa irraa osoo hin taane karaa baha Wallaggaa fi Horroo Guduruu Wallaggaatiinis humnoonni badii kunniin akkuma baran uummata nagaa irratti lola banuu fi lubbuu baasuu waan itti fufanii jiraniif uummanni keenya daangaa irra jiru of dagachuu akka hin qabne dhaamsi sabboontotaa kun dabaluun hubachiisa. Lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaatti weerartoonni finxaaleeyyiin faannoo uummata nagaa irratti waraana bananiin lubbuu namoota balleessitu dhagahame. Akka kanaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa ona Amruu magaalaa Agamsaatti gaafa ebla 9/2023 nama Firdii Doosaa jedhamu faannoon itti dhukaasuun ajjeese. Haaluma wal fakkaatuun gaafa ebla 11/2023 ona Amruu Haroo Waloo bakka jedhamutti namoota 3 ammaaf maqaan isaanii addan baafne ajjeesuun loowwan dhibbootaan lakkaa'aman faannoon oofatan. Kana malees uummanni gandoota 15 irraa buqqa'een magaalaa Agamsaatti rakkachaa jiraachuu maddeen sagalee bilisummaa Oromoo ibsaniiru. Kibba Baha Oromiyaa godina Arsii Bahaa ona Collee ganda Maanyaa Laga Bunaatti Waraana bilisummaa Oromoo deeggartu ittiin jechuun uummata rasaasaan rukutuun ajjeesutu dhagahame. Akka kanaan gaafa ebla 8/2023 bulchaa ganda Maanyaa Laga Bunaa kan ta'e obbo Kaamiluu Haaji Qaasim Haaji Gammadaa, barataa Hasan Karjul Haaji Usmaan kanneen jedhaman barattoota biroo 3 ammaaf maqaan isaanii hin baramne waliin waraanni PP rasaasaan rukutuun battalumatti yoo ajjeesan barattoonni 2 madaa'uun yaalamaa jiraachuu maddeen ifoomsan. Dhaabbanni gargaarsa Kaatolikii naannoo Amaaraa magaalaa Qobbootti hojjettoonni isaa 2 rasaasaan ajjeefamu beeksise. Dhaabbata gargaarsa namoomaa kan ta'e tajaajila gargaarsa Kaatolikii hojjettoota isaa 2 konkolaataa dhaabbatichaa keessatti naannoo Amaaraatti rasaasaan ajjeefamanii gadduu ibse. Ajjechaan kun kan raawwatame battaluma mootummaan humna addaa naannolee diiguu fi walitti baqsuun murtee dabarse mormuun jimaata darbe hiriira bahame booda jedheera. Dhaabbatichi ibsa baaseen hoogganaa nageenyaa kan ta'e Chool Toongikii fi konkolaachisaa Amaaree Kindaayaa wixata hojiidhaa gara magaalaa Finfinnee deebi'aa otoo jiranii ajjeefaman jedheera. Ibsi dhaabbatichaa kun waa'een ajjechaa kanaa hamma yoonaatti bal'inaan hin beekamu kan jedhe yoo ta'u, hoogganaan biiroo sabquunnamtii Kim Poizinkaay garuu ajjechaan kun magaalaa Qobbootti raawwatame jedheera. Ajjechaan hojjettoota dhaabbatichaa 2 kan mudate battaluma hiriirri mormii magaalota naannoo Amaaraa hedduu keessatti babal'achuu itti fufetti jedheera. Oduu xumuraatiin
gargaarsi namoomaa Itoophiyaaf arjoomame gabaarratti gurguramaa jira jedhe jaarmiyaan mootummoota gamtoomanii. Sagantaa nyaata mootummoota gamtoomanii namoota sababa lolaaf hongeetiin nyaata barbaadaniif gargaarsi argamaa ture yeroo ammaa seeraan ala gabaa irratti gurguramaa jira jechuun beeksiseera. Dhaabbata gargaarsa Ameerikaatu kennee ture kan jedhe kun karaa inni mana kuusaa keessaa bahee osoo hin beekamin seeraan ala gabaa irratti gurguramaa jira jedheera. Namoota rakkina keessa jiraniif gargaarsi argame ifatti gabaa irratti gurguramaa jiraachuunsaa akkaan nu yaaddesseera jedhani Itoophiyaatti hoogganaan sagantaa nyaata addunyaa Kilaawud Jibdar. Dhaabbileen isa wajjin hojjetan akkatti midhaan sun hatame bahee odeessa yoo argatan hojjettoota keenya yookiin qaama mootummaa isinitti dhiyoo jiruuf eeruu kennaa jechuun xalayaa Ebla 5/2023 barreesseen gaafateera jaarmichi. Dhaabbatichi midhaan gargaarsa biyya seene hatamee gurguramaa jira jedhe malee eessattii fi eenyuun akka ta'e ifatti hin beeksifne garuummoo jala bu'een qorachaa jira jedheera. Reuters hojjettoota dhaabbatichaa maqaanaaf dhoksaa jedhan lamarratti odeeffadhe akka jedhettu immoo dhiyeenya midhaan namoota 100,000 gargaaru kan danda'u mana kuusaa isaa naannoo Tigraay magaalaa Shiree jiru keessaa hatameera. Garuu gargaarsi dhufe sun eenyuun akka hatame hojjettoonni kun hin himne. Kanaan duras gargaarsi namoomaa mana kuusaa sana keessa waraana Eertiraatiin akka hatamee ture maddi oduu kana Reuters yaadachiiseera. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kan hangammaa ture qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun eegaleen mallee akkuma itti fufetti jira. Jalqabarra akkuma isin beeksisne hooggantootaaf qondaalota adda bilisummaa Oromoo qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii gidiraa argaa jiran ilaalchisee ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo isin biraan geenyaa itti dhiyaadha. Mootummaan PP hooggantootaaf qondaaltota ABO dabaan hidhaa keessatti gidirsaa jiru gadi dhiisuu qaba. Ijoo dubbii ABO eebilaa 11/2023 hooggantoonniif qondaalonni ABO toora waggoota 3 manneen hidhaa garagaraa keessatti gidiraa argaa turaniif jiran kan yeroo ammaa qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuutti argaman haalli fayyaa isaanii guyyaa irraa gara guyyaatti sadarkaa yaachisaatti deemaa jira. Hooggantoonniif qondaalonni dhaaba keenya waggootaaf manneen hidhaa keessatti gidirsamuun dhukkuboota adda addaaf saaxilamanii sadarkaa lubbuu isaaniifu sodaachisaa irra gahee jiru kunniin balleessaa tokko malee hidhaman. Waan miseensaa ABO ta'aniif ejjennoon siyaasa isaanii qofaaf hidhaman malee yakka raawwatan tokkollee hin qaban hidhamtoota siyaasaati. Yakka sobaa tolfameen himataman irraa bilisa ta'uu isaanii murtilee adda addaa yeroo garagaraatti manneen murtii laachaa turan irraa hubachuun ni danda'ama. Mootummaan murnaa bilxiginnaa abukaatoo olaantummaa seeraa of godhe lallabuu ofumaaf seera cabsuudhaan murtii manni murtii kennu fudhatee hojiirra oolchuu diduun badii malee hidhee hidhaa keessatti kan itti roorrisuuf dhukkubootaaf haalota mana hidhaa keessatti kan itti taphatu hooggantootaaf qondaalota ABO gadhiisuu didee dhukkubootaan akka dhumaniif yakka irratti raawwataa jira. Mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuutti kan argamu jaallan keenya gariin isaanii dhibeelee adda addaan wal'aansa gaaf hordoffii maluu hin arganne lubbuu isaaniif sodaachisuun qabamanii jiru. Dhukkuboota kana keessaa inni tokkoof ulfaataa dhibee turuu heepaatis viiraal jedhamu yoo ta'u jaal Abdii Raggaasaaf
Jalgadaa Gabbisaa dhibee kana baatanii hidhaa keessatti ittiin rakkataa jiru. Kanaan alatti ammoo Jaal Kennasaa Ayyaanaa dhibee sukkaaraa, dhiibbaa dhiigaaf dhibee dugdaa akka malee kan dhukkubsataa ture yoo ta'u, ergaa yeroo dhiyootii haala qorraa mana hidhaa irraa dhibeen dugdaa isaa itti hammaachuuf dhibee diiskii godhatuu irraa sadarkaa ofiin danda'e deemuu dadhabuu irra ga'ee haala yaaddessaa keessa galee jira. Jaallan keenya kunniin gaafa mana jireenyaa isaaniitii qaamota nageenyaa mootummaa bilxiginnaan qabamanii nagaa kan qaban sosso'anii hojii dhaaba isaanii kan raawwataa turan yoo ta'u, har'a garuu dabaa sirnichi ta'ee jedhee abaa'oo gaadiyuu qofaaf miseensota isaa irratti raawwateen jireenya isaanii mana hidhaa ta'ee dhukkubootaan gadadamaa miidhamaa jiran. Hooggantoonni fi qondaalonni abaa'oo mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Burraayuutti argaman miseensa Shanee Gumii abaa'oo Jaal Abdii Raggaasaa dhuma baatii amajjii bara 2019 kan hidhame miseensa Shanee Gumii abaa'oo Jaal Mikaa'el Booraniif miseensa Gumii Sabaa abaa'oo Jaal Kennasaa Ayyaanaa waxabajjii 30 bara 2020 mana jireenyaa isaanii keessaa kan waliin qabaman Jaal Dooktor Gadaa Oljirraa itti gaafatamaa waajjira abaa'oo Gullallee muddee 20 bara 2020 mana jireenya isaa keessaa kan qabame Jaal Daawit Abdataaf Jaal Lammii Beenyaa adoolessaa 12 bara 2020 kan hidhaman akkasumas Jaal Gadaa Gabbisaa bitootessaa 19 bara 2021 kan hidhaman hanga har'aatti murtii mana murtii malee murna piippiin hidhaa keessatti ittisamanii hiraarsamaa jiru. Jaallan kunniin seeraan ala hidhaa keessa jiraachuu isaanii qaamotiin garagaraa kan akka Koomishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa, Boordii Filannoo Biyyoolessaa Itoophiyaa, manneen murtii kan sadarkaa adda addaaf kan kana fakkaatan yeroo garagaraatti ibsa baasaniin yakka irraa bilisa ta'uu isaanii mirkaneessuun gadhiifamuu akka qaban ajaja kennaa turanii jiru. Mootummaan piippii garuu hanga guyyaa har'aatti haqa isaanii irra taa'ee hidhaa keessatti itti taphata. Sirni mootummaa bilxiginnaa yakka tokko malee hooggantootaaf qondaalota dhaabichaa haqa isaanii irra ejjete mana hidhaa keessatti uggure dhukkubootaan hiraarsaa jiru kana haal duree tokko malee akka gadhiisu ammas irra deebinee jabeessinee hubachiifna. Jaarmaaleen mirgoota dhala namaaf falman kan naannoof addunyaa akkasumas hawaasni addunyaa mootummaa bilxiginnaa seeraaf hin abboomamne irratti karaa danda'aniin dhiibbaa akka godhan irra deebinee gaafanna. Addatti uummanni Oromoo keessaaf alatti argamu hooggantoota isaa umurii isaanii qabsoo kanaaf laataniif qabsichaan alaa homaa hin qabne kanaaf sagalee ta'uu akka isaan hidhaa irraa baaniif karaa danda'ame hundaan dhiibbaa godhaa turan jabeessanii akka itti fufan waan danda'aniin karaa dhaaba isaanii cina dhaabbachuun akka itti fufan irra deebisne yaadachiifna. Injifannoon uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo eebilaa 11 bara 2023. Raditya, Raditya,
Dhaggeeffattoota keenya akka caqasaa jirtan qophiilee sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa isiniif tamsa'aa jiranidha. Amma qophii keenya xumuraarra geenyee jirra. Innis Ebila 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo ilaalchisee qophii qindeeffannee ta'a faana bu'aa. Hirbuu Shinnigaa Ebili 15 guyyaa wareegamtoota Oromooti. Sababni isaas gootowwan ilmaan Oromoo godinaalee Oromiyaa garagaraa keessaa gosoota Oromoo adda addaa keessaa amantiilee garagaraa irraa kan walitti dhufanii uummata Oromoo gabrummaa jalaa baasanii bilisummaa gonfachiisuuf qabsoo gaggeessaa turan jajjabootu guyyaa Ebila 15 bara 1980 waggoota 43 dura tokkummaa Oromummaa isaanii waan hunda lubbuu isaanillee caalchifachuudhaan walii isaanii fi waadaa qabsoo bilisummaa saba isaanii irratti cichuudhaan wal irratti dhumanii boolla tokkotti awwaalaman. Wareegama kanaanis tokkummaan Oromummaa lubbuu dhiiga fi lafee isaaniitiin mallatteessanii bilisummaa saba isaaniitiif aarsaa ta'an. Dhiigni isaanii fi kan Oromoota kumaa kitilaa isaan duraa fi isaan booda hundi iyyatee jireenya gabrummaa sabni Oromoo jaarraa tokko oliif jalatti gidirfamaa jirutti ummura gochuudhaan bilisummaa sabichaa dhugoomsuuf wareegama fedhe baasuu irratti akka duubatti hin deebine Oromoo taasisee jira. Qabsoo roga maraatti Oromoon qabsoof hiriire dhiiga jaallaniitti firii gochuuf imaanaa isaanii lafa hin keenye. Kanaanis rakkinnii fi gidiraan haalli yeroo fide osoo hin daangessin dukkana'aa fakkaatus warri deemsi galeef martuu waan danda'u ciniinnatee onnatee qarqara bilisummaa ga'ee jira. Xumurri isaas hadhaawaa fi rakkisaa ta'us kaayyoon gootowwan irratti kufan galii dhaqqabuuf yeroon hafattu fagoo hin ta'u. Oromoon saba tokkicha gaaffii siyaasaa tokkicha gaaffii bilisummaa waliin qabu ta'uu qeerroo fi qarreen Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti falma godhaa turaniin afaaniin osoo hin taane dhiiga ofii itti dhangalaasanii lafee ofii itti cabsanii lubbuu ofii itti wareeganii addunyaatti mul'isanii jiru. Har'as dhaloonni of bare dantaa bututtuu yeroon hin bitamne tooftaa qabsoo adda addaan sochii itti jiraniin dhugaa kana caalatti agarsiisaa jiru. Dhiigni dhangalaasanii fi lubbuun baasan barbaacha aangoo yookiin barcumaa waan hin taaneef firiin falmaa isaanii butamee murnoonni hagoon sirna cunqursaa keessatti dhalatee fi guddatee butute dantaa impaayeraa tiksuu irraa oolfatus kaa'imman Oromoo ammas kaayyoo abbootni isaanii irratti kufan osoo hin maqsin yookaan hin dabsin galmaan ga'uuf karaa irra hiriira cufaan falma hadhaawatti jira. Waggoota 40 dura oggaa gootowwan ilmaan Oromoo Shinnigatti wareegaman hadhaawa sana baasan gaaffin bilisummaa Oromoo fi waa'een tokkummaa Oromummaa abdii hin dhugoomne kan Oromoonni muraasni akkanumaan itti rakkatan fakkaata ture. Har'a garuu baddaa fi gammoojjii laggeenii fi gaarreen magaalaa fi baadiyyaa Oromiyaa mara haguugee kan mul'atu dubbuma sanii. Waa'ee dubbii sanii of duuba deebinee qabachuun isa har'aa waan jabeessuuf gootota keenya yaadachuu ittiin dhaadachuu waan isaan hojjetan daran babal'isuu fi caalatti immoo kaayyoo isaanii irratti ifkitimaan bakkaan ga'uuf dadhabee fi hifadhee malee murannoo fi cichoominaan hojjechuudha. Ebili 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo bara baraan yaadatama. Kabajaa fi ulfinni wareegamtoota keenyaaf. Barreesse wallaloo seenaa goota koodii gabaarrattoota Oromootiini. Ji'ee bilaati guyyaan saas 15 dungoo koo ibseen ayyaaneffadha maatii koo
nukoota meeqa sin ka yaadatamtu sin ka yaadatamtu garaan na gubatee sammuu na dhiphisaa ukkuu yayyadatee gootoowwan kaleessaa uranaa keergiisaa xiqqoo na caqasaa gootoowwan faarsaa uranaa keergiisaa xiqqoo na caqasaa gootoowwan faarsaa. Shiftaan Somaaliyaa addaan baasuuf yaale yoom kana baanii yoo tokkummaa malee amantiif kutaanii yoom addaan baanii ilmaan Oromootiif fakkeenya taaganii gootawwan qaqqaalii agartuun uummataa lubbuu isaanii darbusi seenaanii yaadata. Shanii guyyaa kabajamaa ilmaan Oromootiif kanaaf yaadatamaan Oromoonni martii isiniin jaallata dhaloonni itti fufee isiniin dhaadata garaan na gubatee sammuu na dhiphisaa ukkuu yayyadatee gootoowwan kaleessaa uranaa keergiisaa xiqqoo na caqasaa gootoowwan faarsaa uranaa keergiisaa xiqqoo na caqasaa gootoowwan faarsaa. Hinduun isin jirtuu daandii nuu saaxanii qabsoo Oromootiif xumboora taatanii maqaan Udiinni mataan lafa laalee sabni Oromoo tokko hunduu walii galee gootaatu falmataa mirgaa uummatasaa lubbuu wareegamus seenaan isa kaasaa dammaqirra finii bakka jirtuu kayii yelmaan Oromoota lolaatti bobba'ii walitti dirmadhuun falmaadhu mirga kee gabroonfataa dhayii dhuunfaadhu biyya kee alaabaan Oromoo hangaa gad dhaabbatu falmaan itti fufuu daraana gabbatu falmaan itti fufuu daraana gabbatu. Abba odaa bakkoo jennaan iji korroobse eemimanii barreesse wallaloo seenaa goota koodhii gabaarrattoota Oromootiini biyya bilaatti guyyaan saas 15 dungoo koo ibseen ayyaaneffadha maatii koo waliini dungoo koo ibseen ayyaaneffadha ilmaan koo waliini alaabaa Oromoo yaa'iftuu hangaatu yaa'iftuu hangaatu lubbuun goota meeqa sin ka yaadatamtu sin ka yaadatamtu garaan na gubatee sammuu na dhiphisaa ukkuu yayyadatee gootoowwan kaleessaa uranaa keergiisaa xiqqoo na caqasaa gootoowwan faarsaa uranaa keergiisaa xiqqoo na caqasaa gootoowwan faarsaa. Irbuu shinnigaa
imala dheertuu niyyaan halaalaa egeree iftuu fagootti ilaalaa mul'ata guddaa fosoo deemanii hireen ammaattee kiyyoo seenanii maal goona garuu hireen ayyaanaa maal goona garuu gololleen seenaa if duuban maru seenaaf dubbanna dhaloonnaa baru harraa baratee ittiin wal qaru jilli goototaa qarayyoon sabaa dhimmi deemaniif kan akkaan jabaa shinnii garratti rakkoon mudattee shiftaa harka seenuun bobbaan gufatte gareen shiftootaa warri kafeetee eenyummaa jilaa laayyoo maseetee amantiin qooddee kan feete jeesuuf wal ganan jettee seenicha meessuuf kamtu islaama kam kiristaanni diddarra saasa keessan irbaanni lamatti riiraa adda wal baasaa jetteetti baacce qubatti raasaa nuti amantiidhaan gargar hin baanu nuti Oromoodha duunuu jiraannu jedhanii didan jillar kallaanne sodaa du'aatiif kadhaawwawwaanne murtii gootummaa maayyii fudhatan hadhaa du'aatis waliin unatan muratoo sabaa asafee hin qabne guyyaa shinniigaa akkasiin dhabne timjii amantii wal gidduu dhiqee dhiigni oromummaa walitti niqee walitti titee waliin dikaawee seenaa biqilchee gurmuu tokkummaa keenyaa itiche utubaa lafee dhibaayyuu dhiigaa siidaa tokkummaa irbuu shinniigaa dubbii eenyummaa dhaala dhalootaa arjooma lubbuu galfata gootaa abjuu tarsiimoo waadaan dulloomne haalaaf yeroo irratti kan hin hundoofne irbuun shinniigaa jinfuu qarrisaa gurmuu sabummaa tiksuu galmisaa falmaa biyyabbaa cimsuu galmisaa aduun qaqamee gogee addaata amma gaalaa lallafee fakkaata sun lafee miti lafee namummaa sun lafee miti lafee namummaa dhaala dhalootaa siidaa tokkummaa qabeenya qaalii hundarra caala gatiin ni baasu homtuun madaala sun lafee miti qabeenya keenya gaaf tokko noo lufuune ol keenya dhaala dhalootaa ta'ee tikfama asxaa gootummaa ta'ee ibsama dhaloota boodaan laalee onnata kaayyoo masakaa irraa tolfama dhaala dhalootaa ta'ee tikfama asxaa gootummaa ta'ee ibsama dhaloota boodaan laalee onnata kaayyoo masakaa irraa tolfama laalaa yaadannoo mudannoo badduu murtii gootummaa murannoo jabduu du'a faarfamtuu ta seenaa qabdu irbuun shinniigaa baraanuun cabdu gufuu gaafasii dhallaa duubasaa iccitii dubbii callaaf huubasaa amman siccaanu haa taa'u boru guyyaa mijatteef dhaloonnaa qoru utubaa lafee dhibaayyuu dhiigaa siidaa tokkummaa irbuu shinniigaa ni kunuunfanna dhaala dhalootaa galfata nyaannu galfata gootaa
Egaan dhaggeeffattoota keenya qophiileen sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa isin biraan ga'aa turre ka guyyaa irraa sumarratti goolabamee jira. Jalqabbii sagantaa keenyaa irraa haga xumuraatti turtii nu faana taasistaniif ulfaadhaa isiniin jechaa sagantaa keenya tamsaasa kallattiif raadiyoo jimaata dhufuutiin haga walitti deebinutti karaa feesbuuk peejii fi yuutuubii sagalee bilisummaa Oromoon nu hordofaa nagaaf fayyaa keessa nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof.